Rabbiin dhugaa kiyya naa baasee jira. Abbaan kakuu alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin dhugaa kiyya naa baasee jira. Abbaan kakuu fi haati kakuu wal lolanii jiru jechuudha. Ageessanitti miti alhamdulillahi jetteetu rabbiin galateeffatti. Mee rabbi isa kamidha kan wal loluu namaa fi addaan bahuu namaatti gammachuu qabu? Rabbi isa kamidha? Waaqa isa kamidha? Isheen amma osoo kanaa ol natti dhufe akkam ta'uufidha? Dhugaa koo baheette sirbite. Dhugaa koo baheette. Waani ati Sumayyaadhaan jette si qaqqabee naan jette. Ani Sumayyaadhaan baga addaan baatan baga walloltan jedhee beeka. Mee kottaa dubbadhaami jedhee beekaan. Ani dhuma kanarraa Sumayyaani yoo xiqqaate ijoollee maasa idootti hin agarsiisne kanan jedhe. Yoo xiqqaateen jedhe Sa'idootti ijoollee maa hin agarsiistu. Kunis immoo ani Sa'idoof yaade ijoolleedhaa yaade. Isheenii yoo araaramuu baattellee mirga shiitii mirga qabdi. Garuu maaliif ijoolleedhaanii Sa'idoo adabdee ijoollees adabdee Sa'idoos maa adabdee walirraayyuu jedhe. Isheen immoo kana fudhatteetu maayetti waan ati Sumayyaadhaan jetteetu siin bahee. Baga walloltanii, baga diigamtanii, ganaa diigamtuyyuuti. Baga walloltanii, baga sidolee abbaa kakuu galatoomii. Haadha manaaf abbaa mana addaan baastee tokko galateeffattee haadha manaaf abbaa mana si jammarii lama miti bar tokkodha isaan ati hin beektu. Akka keenyaatti haati manaaf abbaan manaa foon tokkodha. Yookaan even qaamni kan biraa miti haati na deessee warri jira warri koo haati jira abbaan jira warri jiraayyuu nu gidduudha gahee hin qaban. Haadha manaaf abbaa manaa foon tokko jedhameera. Akka ittiin mulmaata nuni sagalee waaqayyooti bullutte jechuudha. Ati garuu dhuftee har'a sirbite alhamdulillah. Maal amma kana maal keen balleesse amma ani diigamutti kanatti gammadde kanatti sirbite. Video ishee argitanitti mitiire hundi keessanuu jechuudha akka ishiin ililchite akka ishiin gammadde itoo waan tokko na godhe akkam taatare dibbee fidattee sirbita gaa itoo na reebeefa akkam taata. Ati jette annagaa usin gaafadheera baay'een aare bara namni akkamitti namatti gammada seexanatu wal loluu namaatti gammada malee ani ndaam kana isheerraan eegne waan isin dhibu kana isheerraan eegne. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya soori'aan miira keessa galee jechuun namni tokko yeroo bakka jireenyi kee akka garagalu jireenyi kee akka badu barbaadu akkam jettee deebistaaf. Ani amma kanatti isheen eegne. Yaa namni walitti bu'aa walillee ni arrabsaa waan tokko waliin jedha hin araaramas namni aadee waanuma lafa kanarra jiru aadeedha. Isheen garuu hamma kana hamma diigamutti hamma ilil jechuutti hamma gammaduutti ani maalirraa eegiseetanii soorii jettinse. Hamma kana akkamitti deemame ani hamma kana akkamitti bakka dhiifama naa godhi hin jeeqinaa wal hin jeeqinaa iyyuu haadha ijoollee kee hin jeeqin bakka dhiisii anoo dhiiseera iyyuuti isheen isaa dhiistu soorii utuma wayitii immoo dura kan na arrabse isheedha. Argitan miti jecha baastee kan na arrabsee garbitti qiciicaa jettee jecha baastee jechuudha. Laalaasin jechumadha. Jecha baastee kan na arrabsite isheedha. Isheetu akkas jedhee na arrabse. Daangaa natti darbite. Anis immoo ofirraa deebisuun dirqama ka'a. Indee jiraanis taanaanii dhiisii tuuffadhu jedhe malee dhugaa qabdii koottaa dhugaa shifuudhaaf hin jenne maal viidiyoon jira bar dhugaa kobbahee dhugaa keessa kamtu bahee lafa yaa'e. Tuuffadhu dhiisii maal sii godha maal sirraa dubbisa maal sitti qabataayyuu jedhe. Kana jechuunsaa immoo akka ni kabajamee akka ni kabajamuuf akka ni gaddeebi'ee nama gaddeebi'ee afaana gadi hin deebineef argite beekumsa isaa jechuudha. Nama gaddeebi'ee afaana gadi hin deebiin jechuusaati. Ati garuu dhugaa konnaa bahee kanaan dura waan ati jettee na hamatte ni agaheera baran ergasii namni dhufee natti mira. Yaa namni keenya dura sitti hin himu yeroo ati walitti buutu haala eeggate yeroo eeggate sitti hima. Kanaan durayyuu waan ati naan jettee dhagaheetiin jira jechuudha.
mortuu. Ati jechuun mortuudha. Inaaftuudha shii dhageetiin jira. Kanaan dura maannaan jette ati koo turteetta ergina qabdee na xamadde. Kanaan dura illee yeroo yuutuubii koo adabbii natti kennee ji'a jaha qulqulluu na adabe. Ji'a jaha qulqulluu yuutuubiin koo kun hojii dhaabee ture. yuutuubiin koo baay'ee tureera umuriidhaan ergi baname. Garuu maal ta'e waggaa tokkoof wayii Itoophiyaa galee waggaa tokkoof wayii akkanumatti ta'a irratti hin hojjetan. Doormaanti ta'e jechuun bakka hin wallaalame. Achi ka'ee immoo ji'a jaha hin adabame. Bakka duubatti deeme. Amma yeroo sana maannaan jetti fayyoonii bakka yuutuubii shiyyuu adabamee isheen silaayyii akkamitti magaalaa Finfinnee keessa jiraatti sanuu mana iyyuu hin qabdu mana kiraayii kaffaltee of qallabdee maaliin of jiraachisti isheenooyyuu ganaa biyya Arabaatti deebiti naan jettee yeroo sana iyyuu namatti na hamattee turte. Dhageessan miti ishee jechuun ani Itoophiyaa keessa taa'ee sanuu magaalaa keessa taa'ee magaalarra jiraachuun koo ishee inaafsiseera. Bakka baadiyyaa faa keessa akkan jiraadhu barbaaddi akkasitti warra keenya faa bira akkan jiraadhu barbaaddi. Isheenuu of hin danda'an isaanii yoo xiqqaate mana iyyuu hin qabanii jechaa turte. Innaa deebitee biyya Arabaa dhaquun ishii hin ooluu hin sobdi malee yeroodhaaf malee iyyuu hin argitettee nama tokkotti na himtee turte. Namni sun immoo ergaa nun akkana wallolutti kaaneeti ofee natti hime. Isheen ikkoo har'a miti kan si jala deemu jalqabdee amma miidiyaa irratti si baafatte malee dura iyyuu akkana ta'aa turte isheenii. Maal ilaalame isinumtu jechuun isa anamma isinitti mi amanuu dhiisuu dandeessu kana amanuu dhiisuu dandeessu namatu natti mi anaan. Kanaan dura kan namni isheetti namni natti inaaffaa guddina ishii immoo ilaala anaaf jira walloluu keenya yoo maddaan ba'u jette lollitti makana guddistee gammaduu ishii. Lolitti maxinnoo kana guddistee gammaduu umashii inaaffaa ishee keessa buutee jiru laale. Silaa namni koo anaaf jedhanii akkamitti wal loluu wanta akka gaa'ila fakkaatu akkamitti walitti bu'amaa dubbiin isaanii kun hin guddataa laata jedhee namni of keetti yaaddoo qabateetu dhufee soorii dhiifama naa godhaa bakka hundi keessanuu an dogoggoreetiin jira. Kana booda kunoo dhiifama sin gaafadheera maqaa ishiilleen dha'uu. Isheenis dhiifama naaf haa gootu jedheetu galmee sana cufa. An akkasii yaade. Inna isheen kana maa yaaddiree sammuun ishii yaadu bara dhumeera. Sammuun keetti dhumeera. Silaa sammuun akkamitti hojjeta? Aartee dhuftee irratti ganaffalti. Isa madaamiin mataa ishee irratti waan barbaadde gootu isheen immoo as ufteetu daakiyyee maalii taate lagarra ishee deemtu gaayyaa fakkaatti, horii bonaa fakkaatti, sa'a bonaa fakkaatti, mandargi ishee fakkaatti, jaarsa ishiyyuu hin kabajju jette. Ani jaarsa kiyya toon kabajne akkamitti faana ta'a? Ani jaarsa kiyya toon kabajne akkamitti ijoollee lama dahaaf? Jaarsi kee yoo gaaffii si gaafatu deebiin deebistuufi? Bara jaarraa 21 faarra jirra barbara namni lamaanuu mirga wal qixa qabuu fi yaadaan taa'ee wal falmee yookaan wal haasofsiisu keessa jira. Tayyib jiran yeroo akkas jedhee na gaafatu ani itti deebisuun qabu. Afaan maanatti uumamere erga waliin hin haasofne ta'e. Kana caalamoo ati yeroo uftee asirratti qaamumaan uftee asirratti na fincooftuyyuu an jiraadhaa fedhee kottuu fincaa'ee dheen dhiisaa jechuudha akka yaada keetti. Abboo ani garuu sin abaaru abaarsi naaf hin eeyyamamu arrabnuu naaf hin eeyyamamu garuu waanuma namaa jedhan siin oolu shi ammati gammadde kana siin ooluun siin jedhe dullatti of kabaji kana booda yoo of kabaji dirqamaanii si arrabsuu qaba yoo itti moo kottu dirqamumaan jechuudha. Seexana kee immoo isa gammaddu kana immoo humaasii milkaa'u. Isa Rabbi galateeffattu jechuudha. Rabbi si jammaratu ta'eyyuu Waaqayyo walloluu namaa wal maal miidhuu namaa hin gammadun. Inni Waaqa nagaati. Nagaa qofa jaallata Waaqa nagaati. Ati seexana jinni.